daawwattoota Firiimaan nageenya keenya bakka jirtan sin haa gaggeessina har'amoo jechuudha ganamaan nagaa fayyaa gaaftaa jechuudha sammuu keenya bohaarsuudhaaf kunoo haala kana kilaasikaalii babbareedaa jechuudha sirboota duriitiin sin jalqabne irraa duraan dursee akkam jirtu nagaadhaan isiniin jedha har'aa wanti nurraa dubbachuu barbaannu waa'ee sirboota irraayyuu sirboota durii kana sirboota ammaatii yoo wal bira qabne ilaalle maal fakkaata ta'e duraa fi kilaasikaaliin durii fi kilaasikaaliin ammaa maal fakkaata ta'e wal wajjin kaafne ilaalla. Sirbinni sirba duriirraa sirban ammaa baharaa sirba haaraa wanti bahar tokko hin jiru. Ta'us garuu sirbi ammaa kun ammayyeeffamee jechuudha sirbi durii sanarraa fuudhamee ammayyeeffamee akka gaariitti jechuudha. Artistoota ol guddattoodhaan kan dhufaa jiru sirboota babbareedaa jira garuu sirbichi maanni sirba duriiti. Jeedaloo isaa itti tolfatan malee akka mataa haaraas jeedalootti tolfatanii achi as baasan malee sirbi amma baar guutuun isaa yoo ilaalame sirbuma dur sirbamaa ture sirba gurguddaa jechuudha sirba durii sirba kilaasikaalii warra akka Doktora Kabajaa Alii Birraa sirba namoota gurguddaa jiranii isa akkasii irraa fuudhamee jechuudha yeroo ammaa kana biqiltoota yookaan dhalattoota artistoota ammaatiin abbaaroo jechuudha. Kilaasikaalii maal fakkaata reekshin yeroo irratti goonu sirba ammaatiif sirba durii yoo wal bira qabne ilaalle reekshiniin jira qulqullinni jira maal fakkaata seeduudhaanii akka durii sanatti yoo fudhanne ilaalle yeroo sana keessa ta'anii kan baasaa turan sirba yeroo ammaatii yoo wal bira qabame ilaalle sirbi durii anaaf tokkoffaadhaan jedha maaliif yeroo sanatti sirba baasuun akkamiin afaanichuma kanaan immoo sirba kana hojjetanii gabaadhaaf dhiyeessuun akkasuma immoo jirri immoo hojjetanii horii yeroo sana itti baasanii jechuudha. Gabaaf dhiyeessuu maal keessa ta'aniiti rakkoo akkamii keessa ta'anii seedudha reekshinii kana hojjechuu barbaade sirbin ammaa immoo yeroon kun akkamii ijoolleen immoo akkamitti hojjetaattu horii akkamitti baasaatti horiin jirra tarii argataaroo hammami seedudha. Sirba afaan Oromoo kana yeroo baafne ilaallu sirboota naannoo biraarraa jechuudha gabbu'aadha ilaalchi yeraas yuutuubara keessatti gabbu'aadha maaliif nuti kan ilaallu qulqullina isaa waan hunda isaa kun taane hammatti argamte sana fuuneeti kan viidiyoo si murree feesbuuk irra baafne jechuudha. Kanaaf gatiin jarri kun argattullee gadaanaadha. Sirba durii yoo ilaalte yerooma sanatti hammi kaffalamtuuf iyyuu xiqqaattu malee gatii qabdi yeroo sanatti hojii hojjettiif garuu amma maaltu hojjetamaara uummanni maal hojjetaara isa irraa reekshin gochuu barbaadaa sirboota durii sirboota ammaatiin reekshin godhee jechuudha hamma dhumaatti nu wajjin turaayannaa zana fataannaa amma kan taphatu jechuudha. Egaan ammas deebinee isinii dhufneerraa sirboota babbareedaa kilaasikaala durii sirboota aliitiin jalqabne adda borimmoo sirboota biraatiin walitti deebinaa sirboota isin bohaarsuu ni barbaanne koomentii jalatti sirba kanaan nu bohaarsi jedhaatii koomentii keessan barreessanii qofa sabskiraayib gootanii laayik gootanii sheer gootanii jechuudha chaanaalii kanatti fayyadamuu isinitti bohaaruudha jechuudha maaliif sirboota barbaadan achi jalatti sirboota kanaa nama kanaa barbaanna jettanii jechuudha. Achi alatti kennaan sirboota barbaadan immoo isin bohaarsina jechuudha wantaniin guuteera waan hundaa yoo qabanneera isin maanni sabskiraayib jettu si jala sanaa sana tuqxanii jechuudha chaanaalii kana guddisuu qofa amma sirba aliitiin jalqabne amma sirba aliitiin. Egaan kunoo isiniif deebinee jirraa rakkoo teeknikaati yeroo tokko teeknikii waan hundinuu jechuudha akkuma biyya keenyatti jechuudha isaan qacalee yeroo tokko isinirraa jiru jechuudha akkasumatti jechuudha teeknikiin waa citaa kanaaf hundumti keessan jechuudha chaanaalii kana sabskiraayib laayik sheer gochuu sabskiraayib gochuu jechuudha itti bohaaruu dandeessu jechuudha barbaadanii kanaaf hundumti keessan
react irratti goone mootoo bareedaa react irratti goone bakka badiin isaa jiru bakka gaariin isaa jiru hundumaa jechuudha fuunee for react irratti goone wantoota dubbannoo wantoota nutti mul'ate namoonni react godhanu yeroo hundumaa wantootatti mul'atedha kan isaan godhanu wantootatti mul'anne irratti react gochuu hin danda'amu beektanii kanaaf wantoota nutti mul'ate react goone jechuudha sirba tokko irraa haasa'uu hin dandeenya jechuudha gabaabumatti kanaaf hundi keessan akka nu kabajaan isin gaafannaa boora react gochuu hin danda'ama filmi irratti react gochuu hin danda'ama filmi afaan oromoo react gochuu hin danda'ama sirboota afaan oromoo react gochuu hin danda'ama sirboota afaan biraatiin hojjetamanii sitti bareedan immoo react irratti gochuu dandeessa jechuudha maanni sirbi kun akkanatti bareedeera keenya maaf hin bareedne jettee jiru wanta ta'e haasa'uu hin dandeessa namni react irratti qabu yeroo react gochuu namni sirkatti qabu jiru maaliif wanta tokko habareeduuf qeeqxa wanta tokko hacimuuf qeeqxa habaduuf hin qeeqxa react kan gootu bakki kun akkana hin bareeda namichi kun cimuu qaba akkanatti cimuu keenya tokkos ta'e jettee akkasirratti irratti haasoftee rakkina bakka rakkoon jiru rakkoo isaa haasoftee bakka gaariin jiru gaarii isaa haasoftee jechuudha hamma dhumaatti jechuudha chaanaala kana yookaan immoo weelleen sun akka guddatu yookaan afaan sun artiin sun akka guddatuuf jechuudha shoora guddaa taphatte jechuudha nama kakaaftee nama irratti sheer gootee nama kakaaftee akkasiin shoora guddaa irra taphataa reaction react gootee jechuudha waan hundi gootee waan bareedaa irratti gootee irraa haasa'uu dandeessaa kanaaf hundi keessan deemtanii jechuudha chaanaala kana subscribe like share gootanii jechuudha chaanaala kanaaf maatii ta'uu dandeessu jechuudha chaanaala kanaaf maatii ta'uu dandeessu gara fuulduraatti waan guddaan qabee dhufaaraa wantichi icitiidha weellisaa ittammoo daareettummoo maaliifus chaanaalii kana subscribe godhaatii waan guddaa irratti argitu waan ta'eef sirba qabadhu sirbituun jedhama garuu akkasiiti kanaaf hundumti keessan jechuudha nu jajjabeessaa jechuu barbaanneeti gara fuulduraatti waan guddaa tokko dhufaara wanta dhufaaru kana gaafa fiddumaan himini naan jara keenya wanta tokko yoo hojjechuu kaate gaafa hojjettu sana qofa hojiin agarsiisi malee hin jiranii isin chaanaalii kana guddisuu chaanaalii kana subscribe godhaatii wantoota sana irratti eegaa isin jechuu barbaadeetanii sirboota immoo barbaadan koomentii jalatti nuu kaa sirboota barbaadan isin goona waa hundaa rakkoon qabu nu bireera kanaaf hundumti keessan chaanaala kana guddisaatii sirboota barbaadan achi jalatti kaawwadhaa isin jechuun barbaada fayyaataa nagaataa an firiimaan sabaammoo firiisaadha ogeessi kaameraa teeknikaa keenya gurbicha tokko intalattii tokko surree kaatti banne gurbicha tokko jedhee